Yaabeen dhufaa kormin dheessuudhaa beektuma. Kootidaalee yaabeen dhufaa kormin dheessuudhaa beektumaan afarfata yaabbataa fi kanneen biroo sirboota weellistoonni Oromoo ittiin fardeen Oromoo jajanidha. Dacheen Oromiyaa hunduu qabeenya fardaan badhaatullee kan akka tuulamaa fardaaf uumamee jiru. Namni isaas kanaaf afarfata yaabbataa. Kanaaf kooraa jala garagalaa. Kanaaf isoof caala farda isaa jaalataa. Kanaaf farda isaa kunuunfataa. Kanaaf gaaf fardi isaa du'ellee baasee hin gatu. Osoo inni argu bineensii fi ijoo birri nyaatu ni awwaallata. Kan kormi kabatu Fardiro romiti Kan hundi yabbatu Ibo lale 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 Fardana tabanu kaneo Ibo lale 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 Fardana tabanu kaneo Hawayu melala Hawayu melala Yagoti choromo Kombiste loltu Rabute ora che sambutu ina farkalanu aligale wada dotti nangali ya safu bada gafati kila mi kochala ya sodo dachi tulama orom